F.2 Trigonometric ratios. In this subsection, you will learn some ratio of the side of a right-angled triangle with respect to its angles, called trigonometric ratio of the angle. Egaa toopikii kana jalatti waa'ee trigonometric ratiooti kan nuti ilaallu jechuudha. Trigonometric ratio of an angle gaafa jennu saayidii fi aangilii fayyadamuudhaan jechuudha. Isa fayyadamuudhaan saayidii fi aangilii fayyadamuudhaan saayidii biroo yeroo ittiin barbaannu kana maal jennaani trigonometric ratio of angles jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaaluu dandeessu. Amma fakkeenyaaf asitti aangilii kofa kanaa yoo nu kenne triangilii kanaa jechuudha. Kofa isaa kana nu kenne asii immoo ishii kana saayidii isaa yoo nu kenne fakkeenyaaf 5 otoo ta'e saayidiin isa kanaa jechuudha. Asii aangilii fi asii saayidii nu kenneera. Aangilii fi saayidii kana fayyadamne jechuudha. Aangilii fi aangilii asitti nu kenname kanaa fi saayidii asitti nu kenname kana fayyadamuudhaan saayidii kan biroo yeroo barbaannu jechuudha. Saayidii kan biroo kana fan yeroo barbaannu kanaan maal jennaani trigonometric ratio of the angle jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti akkuma ammas niin jedhe asii aangiliin nu kennameeti jira. Asii immoo hypotenusii kanaan nu kennameeti jira. Yeroo asii h isaa kana barbaannu jechuudha. Kanaan maal jennaan jechuudha. Hariiroo isaan waliin qaban kanaan trigonometric ratio of angles jennaan jechuudha. Trigonometric ratio of the angles jennaani. Hundasaa gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a. Itti hafuun. We will restrict our discussion to acute angles only. However, this ratio can also be extended to other angles. Acute angles qofarratti amma haa hojjennu iyyuu malee acute angle irratti haa daangeessinu iyyuu malee kan biroo irrattis ni hojjeta jechuudha. Trigonometric ratio of the angle. Trigonometric ratio of the angle jechuudha. Acute angle qofarratti amma daangeessine malee kanneen biroo irratti hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Acute angle gaafa jennu 90 fi isaa gadi warreen ta'an jechuudha digriin isaa. Could you think some example from our surrounding where right-angled triangle can be imagined? Maal jedha? Naannoo keessan keessatti naannoo isin keessa jiraattan keessatti fakkeenya right-angled triangle kan ta'e lafa kaa'uu dandeessu jedha. Hedduu isaa lafa kaa'uu dandeessu. Fakkeenya right-angled triangle kan ta'e jechuudha naannoo keessan keessatti. Fakkeenya fudhatan amma bakka ta'e dhaabattanii muka wayii yoo ilaaltan muka dhaabatu wayii muka dheeraa dhaabatu wayii osoo ilaaltanii kun fakkeenya right-angled triangle jechuudha. Asirratti fakkeenya isinii fudhateeti jira kitaaba keessan irratti jechuudha. Suppose 9th grade students of your school are visiting Addis Ababa. Now, if a student is looking at the top of the building, head office of the Commercial Bank of Ethiopia, maal jedha? Barataa kutaa sagalii tokkotu maal ilaala? Gamoo Commercial Bankii ilaalaa jira. Maalni fiixa isaarra ilaalaa jira asii. Asii barataan kun as dhaabatee fiixa isaarra ilaalaa jira. Asii dhaabatee fiixa isaarra yeroo ilaalutti kuni maal fakkeenya maaliiti? Fakkeenya right-angled triangle jechuudha. Akkuma argitan asii akkuma argitan isheen kun hypotenusii taati. Isheen kun hypotenusii taati. Inni kun immoo base side ta'a. Kun base side dha. Inni kun immoo perpendicular side ta'a jechuudha. Kun immoo perpendicular side ta'a. Kanaafuu kun fakkeenya right-angled triangle jechuudha. Hedduu isaa baay'ee isaa tarreessuu dandeessu. Naannoo keessan keessatti kan argamu jechuudha. Baay'eetu jiru isaa. A right-angled triangle can be imagined as shown in figure 5.4. Can you find out height of the building without actual measuring it? Egaa figirii kanarraa
figarii amma ilaalle kanarraa jechuudha. Haayitii onni kana barbaaduu dandeessu jechuudha. Haayitii gamoo kana hojjaa isaa jechuudha. Hojjaa gamoo kana barbaaduu ni dandeessu. Asii yeroo aangiliin isinii kennamu jechuudha. Aangilii kamiin kan isin ilaaltan kan jedhu isinii yeroo kennamu, akkasumallee asii immoo distaansii inni fagaatu jechuudha. Distaansii asii inni barataan kun fagaatee dhaabatu asii isa kana barraan, akkasumallee aangilii ittiin gamoo kana mataasaa yookiin fiixasaa gubbaa ilaalu aangiliin ittiin ilaalu barraan salphaadhumatti hojjaa gamoo kanaa baruun salphaadha jechuudha. Isa asuma keessatti waliin kan ilaallu ta'a. Na hordofaa. In the above situation, the height can be found by using some mathematical technique. Egaa situationii yookiin immoo haalota akkasii amma asirratti isinitti agarsiise jechuudha. Haayitii isaa barbaaduun mathematically fayyadamuun mathematical technique fayyadamuudhaan kan nuti hojjaa gamoo kanaa barbaadnu jechuudha. Situationii akkasii keessatti jechuudha. Kana jechuun barataan kun as dhaabataa. Aangilii ta'een gamoo kana ilaalaatti jira. Fiixa gamoo kanaa jechuudha. Distaansii haga ta'e immoo irraa fagaateetti jira gamoo kanarraa. Kanaafuu haayitii isaa yookiin hojjaa gamoo kanaa inni ittiin barbaadnu kun mathematical techniqueidha. Mathematical techniqueen kunis maal jedhama? Trigonometric jedhameeti kan inni waamamu. Trigonometry immoo biraanchii mathematicsiti jechuudha. Damee mathematicsiti trigonometriin jechuudha. Haalota akkasii keessatti kan nu fayyadudha jechuudha. Akkuma amma isinitti hime figure 5.4 irraa akkuma argitan jechuudha. Haalota akkasii keessatti trigonometry itti fayyadamna jechuudha. Trigonometry is derived from two Greek words, trigonon, which means triangle, and metron means measure. Jechi trigonometry jedhu jecha Greek lamarraatti kan inni dhufe, trigononii fi metron kan jedhu irraa dhufe. Trigonon jechuun triangle jechuu yoo ta'u, metron jechuun immoo measure jechuudha. Put together the word means kanaafuu gaa walitti yeroo finnu immoo maal ta'a? Triangle measuring kan jedhu nuu kennaa jechuudha. Hiikaa triangle measure kan jedhu nuu kennaa. In fact, trigonometry is a study of relationship between the sides and angles of triangle. Egaa trigonometry maali kan inni qoratu? Hariiroo saayidii fi aangilii gidduu jiru kan inni qoratu jechuudha. The earliest known work on the trigonometry was recorded in Egypt and Babylon. Egaa trigonometriin dur kan inni galmaa'e Gibsii fi Babylon keessatti jechuudha. Achi keessatti kan isaan hojiirra oolchuu eegalan jechuudha. Early astronomers used it to find out the distance of the star and planet from the earth. Maanni astronomonni distaansii staarii fi plaanetiin erzii irraa fagaatan, staarii fi plaanetiin dachee irraa fagaatan trigonometry fayyadamuudhaan kan isaan distaansii isaa barbaadan jechuudha. Even today, most of the technological advanced methods used in engineering and physical science are based on trigonometric concept. Egaa kan akka engineeringii fudhachuu dandeessu, physical science fudhachuu dandeessu isaan kun wanni gurguddoo teknooloojiidhaan wanta gurguddaa ta'an jechuudha. Kan akka wanni fudhachuu dandeessu, kan akka rookeetii adda addaa fudhachuu dandeessu isaan kun trigonometric fayyadamuudhaan jechuudha. Engineeringii
physical science isaan kun konseptii trigonometriitiin kan isaan hojjetanii jechuudha. Now let us define the trigonometric ratio. Egaa waa'ee trigonometric ratio gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Nu hordofaa. 5.2 Trigonometric ratios. The trigonometric ratio of a given angle are defined by the ratio of two sides of a right angle triangle. Maal jedhaa? Trigonometric ratioon aangilii nu kenname tokko maaliin kan inni ibsamu? Ratio saayidoota lamaaniitiin kan inni ibsamu. Fakkeenyaaf asirratti ilaaluu dandeessu. Figure 5.5 kanarraa angle A kun ratio saayidoota lamaatiin ibsame. Asirratti akkuma argitan jechuudha. Angle A kun ratio saayidoota lamaatiin ibsame. Innis akkuma argitan side opposite angle A over hypotenuse kan jedhuun ibsame jechuudha. Tokko saayidii isa kanaati, tokko saayidiinsaa isa kana, tokko immoo isa kana. Ratio saayidoota lamaan kanaatiin kan inni ibsame jechuudha. Side opposite to angle A fi hypotenuseidhaan ratio isaan kana lamaatiin kan inni ibsame. Kana jechuun B2C jechuudha. BC over AC jechuudha. Kanaafuu ratio saayidoota kana lamaatiin kan inni ibsame jechuudha aangiliin kun. This trigonometric ratio remain unchanged as long as the angle remain the same. That is, they are independent of size of the triangle provided the angle remain the same. Trigonometric ratioon unchanged yoo ta'e akkasumallee aangiliin the same dha jechuudha. Kana jechuun asirraa ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf triangle kana fudhadhaa. Triangle right angle triangle kana jechuudha. Yoo kana fudhachaan trigonometric ratio isaa yoo ilaaltan kan isa kana jechuudha. Kunoo asirraa ishii kana ilaaluu dandeessu. Kan biroo immoo haa fudhannu. Triangle biraa jechuudha. Triangle kanaa fi triangle asirra jiru kanaa fi triangle guddaa kan biroo fudhattanii ilaaluu dandeessu. Yookiin kan biraa isiniif kaasuun nan danda'a. Asirratti ishii kana triangle biraati kuni. Kan biraa immoo triangle guddaa wayiitoo fudhannee asirratti gaa triangle isa lammataa kana yookiin isa kana iyyuu fudhachuu dandeessu. Triangle isa lammataa isa kana isa guddaa isa kana fudhachuu dandeessu. Kunoo kitaaba keessan irra jiru jechuudha. Kuni triangle ishii xiqqoodha ishiin kuni. Ishii kanaa fi ishii kana compare goonee haa ilaallu waliin jechuudha. Isaan kana lamaanii compare goonee haa ilaallu. Maal goona? Asirratti trigonometric ratio unchanged yoo ta'e fakkeenyaaf kan isa kana, kan isa kana, kan isa guddaa kana jechuudha. Trigonometric ratio isaa fakkeenyaaf kan isa kana side ratio isaa kunoo isa kana jechuudha. BC over AC kana jechuudha. BC over AC kun 0.5 yoo nuu kenne 0.5 nuu kenne vaaliyoon isaa jechuudha. Kan isa kanaa yoo kana nuu kenne kan ishii kanaas jechuudha. Aangilii kan ishii kanaas ishiin kun opposite side dha. Ishii kana immoo hypotenuse jedha. Kan isa kanaas jechuudha. Aangilii kan ishii triangle ishii xiqqoo kanaas 0.5 yoo nuu kenne 0.5 yoo nuu kenne aangiliin triangle kana lamaanii kan isa guddaa kanaa fi triangle isa guddaa kanaa fi triangle ishii xiqqoo kana the same dha jechuudha. The same dha jechuudha. Fakkeenyaaf otoo asitti kan isa kanaa 30 ta'ee jechuudha. Kan triangle isa guddaa kana digriin isaa
soddoma osoo ta'ee 30 digirii otoo ta'ee kan isa kanaas 30 digirii ta'a jechuudha. There are 6 trigonometric ratios, but here we will define only the first 3 trigonometric ratio as follows. Trigonometric ratioon jahatu jiru, garuu kan nuti barannu ammaaf 3 qofadha. Kutaa 9 keessatti kan nuti barannu 3 qofadha. Garuu kan jiran jahatu jiru. Kutaa 10 yeroo geessan jahan isaanii kan baratan ta'a jechuudha. Consider the following right angle triangle as shown in figure 5.5 below. Kun 5.5 in right angle triangle jechuudha. For angle A, the trigonometric ratios sine, cosine, and the tangent are defined as sine of angle A. Sine of angle A jechuun side opposite to angle A over hypotenuse. Sine angle A opposite side over hypotenuse jechuudha. Kana jechuun BC over AC. Kana jechuun sine angle A. Angle A isa kamidha? Kunuunsa kanadha. Sine angle A jechuun side ishii kana irra hypotenuse ta'a jechuudha. Kun ishii kana ta'a. Angle ishii kana jechuun angle sine angle ishii kana opposite over hypotenuse ta'a jechuudha. Cosine angle A immoo adjacent side ishii kana jechuudha. Adjacent side irra hypotenuse jechuudha. Hypotenuse. Tangentiin angle A immoo opposite side over adjacent ta'a. Kana jechuun BC over AB ta'a. Kan cosine immoo AB over AC jechuudha. Asirratti yeroo sine jechuudha. Yeroo kan sine asirratti sine yeroo jennu opposite side yeroo jennu amma fakkeenyaaf angle A kana haa ilaallu. Angle kana fuuldura kan jiru side isa kamidha? Angle kana fuuldura kan jiru fuuldura isaatti kan argamu eenyudha? Opposite side. Fuuldura isaatti kan argamu opposite side. Fuuldura isaatti kan argamu irra hypotenuse. Hypotenusiin immoo angle isa fuulduratti argamu eenyudha? Right angle triangle dha. Akkuma asirratti argitan fuuldura isaatti kan argamu isa kanadha jechuudha. Digirii 90 kan safarudha. Digirii 90 kan safaru fuulduratti kan argamu eenyudha? Hypotenuse. Asii gam kan ammagaa kan nuti ilaalaa jirru angle kan A ti jechuudha. A kana fuuldura kan jiru eenyudha? Opposite side. Angle kana fuuldura kan jiru opposite side jedhama. Opposite side over hypotenuse jechuudha. Sine yeroo kamiyyuu yeroo barbaannu jechuudha. Sine yeroo barbaannu opposite side over hypotenuse jenna jechuudha. Cosine immoo yeroo barbaannu cosine angle wayii immoo yeroo barbaannu yeroo kamiyyuu immoo adjacent side over hypotenuse dha. Adjacent side over hypotenuse. Tangentiin immoo yeroo kamiyyuu opposite side over adjacent side jenna jechuudha. Kana jechuun ishii tana irra ishii kana side ishii tana irra side ishii tana jenna jechuudha.
asirratti kan aangilii A erga kana jennee aangilii kan C kana ammoo fakkeenya haa ilaallu. Kitaaba keessan irra kan A'ti kan isinii kaa'iru. Asirratti immoo kan aangilii kana haa ilaallu. Saayinii aangilii C kana maal ta'a? Saayiniin aangilii C. Saayiniin aangilii C maal ta'a? Saayiniin yeroo kamiyyuu opposite side over hypotenuse isiniin jedheetan jira. Opposite side over hypotenuse saayinii yeroo kamiyyuu. Egaa opposite aangilii kanaaf opposite kan ta'u fuuldura isaatti kan argamu eenyudha? Ishii kana ta'a jechuudha. Yeroo aangilii kan C yeroo barbaannu immoo jechuudha. Fuuldura isaatti kan argamu eenyudha? Aangilii kana fuuldura isaatti saayidii ishii kanadha jechuudha. Saayidii ishii kanatu haguugeetii jira. Saayidii ishii kanatu kofa ishii kana haguugee jira jechuudha. Yeroo kana immoo maal ta'a? AB over hypotenuse. Hypotenusiin immoo AC dha jechuudha. AC. Saayiniin kofa C yeroo barbaaddan maal ta'a? AB saayidii ishii kana irra hypotenusii kanaa ta'a jechuudha. Kun saayinii kan saayinii kan C yeroo barbaaddan kofa C kana saayinii isaa. Saayinii kan A yeroo barbaaddan maal isiniin jedheetan jira? Kofa isa fuulduratti argamu kun eenyudha? Kan isa haguugee jiru, kofa kana kan haguugee jiru adjacentii kana jechuudha. Kan isa qadaadee jiru yookiin kan isa haguugee jiru kofa isa kana jechuudha. Kofa asitti argitan kofa A kana kan isa haguugee jiru eenyudha? Yookiin immoo kan isa qadaadee jiru saayidii isa kanadha jechuudha. Saayidii BC dha. BC turre isa qadaadee jiru. BC over hypotenusiin immoo AC ta'a jechuudha. Akkasuma saayinii kan kofa C yeroo barbaaddan kan isa haguugee jiru eenyudha? Opposite side over hypotenuse jennee irra mitiire. Opposite kan ta'u isa kanaaf jechuudha. Opposite kan ta'u kun isa fuulduratti argamu kanaati jechuudha. Yeroo kana opposite ta'aaf eenyuuf? Aangilii ishii kanaatiif jechuudha. Aangilii ishii kanaatiif saayidii inni kun opposite ta'aaf jechuudha. Opposite ta'aaf. Kanaafuu opposite kan jennu AC otoo hin taane AB over AC ta'a jechuudha. Kun saayinii kofa C ti jechuudha. Saayinii kofa C. Taaniin isaa taanii otoo hin taane kosaayinii jechuun immoo adjacent saayidii irra hypotenusiidha. Jalqaba irratti kan isa kana haa ilaallu. Kan kosaayinii kan A adjacent side over hypotenuse jenneerra. Kan isa kanaa yeroo ilaallu kan A jechuudha. Kofa A ilaalla. Boodarra immoo kan kofa C haa ilaallu. Jalqaba kan A ilaalla. Saayinii jechuun immoo adjacent side over hypotenusiidha. Adjacent side jechuun kan isa maddii isaa jechuudha. Saayidii isa fuulduraa otoo hin taane yeroo waan saayinii ilaallee isa fuulduraati. Saayidii isa fuulduratti argamuuti. Kofa sun fuulduratti argamu. Fuuldura isaatti kan argamu oppositiidha. Garuu yeroo kan kosaayinii immoo kofa isa maddiitti argamu ilaalla. Kofni inni maddiitti argamu isa kamidhaa? Kan kofa A kanaa yeroo ilaaltan maddii isaatti kan argamu kun ishii kana jechuudha. Ishii kana irra kam ta'a? Adjacent side irra hypotenusii ta'a jechuudha. Yeroo kan kosaayinii kofa A yeroo ilaallu jechuudha. Kan A kanaa yeroo ilaallu saayidii isa maddii irra
hypotenuse ta'a. Hypotenuse immoo longest side dha. Side isa dheeraadha hypotenuse. Kan kofa C immoo haa ilaallu. Kan kofa C. Kofa C immoo kofa C cosine isaa immoo adjacent side over hypotenuse side jenna mitiidha. Cosine jechuun adjacent side over hypotenuse jenna. Kofa kanaaf gaa adjacent kan ta'u isa kamidha? Isa kanadha jechuudha. Isa kanadha. Adjacent kan ta'u kofa kanaaf side isa kamidha? Side kunoo isa kanadha. Side isa kanadha jechuudha. Opposite kan ta'u immoo isa kami? Side isa kami? Side isa kana. Kanaafuu gaa nuti cosine dha kan nuti barbaadaa jirru waan ta'eef cosine jechuun immoo adjacent over hypotenuse. Kanaafuu adjacent kan ta'u immoo isa kamidha? BC dha jechuudha. BC over hypotenuse. Hypotenuse immoo AC dha jechuudha. AC dha. Taaniin immoo jechuudha. Taaniin opposite side over hypotenuse kana jechuun tan A jechuudha. Side ishii kana irra ishii tana jechuudha. Kan C kan angle C kana amma yeroo ilaaltan opposite side kan kofa C kana eenyudha? Fuuldura isaatti kan argamu eenyudha? Opposite jechuun isa fuuldura isaatti argamu jechuudha. Adjacent jechuun immoo isa maddii isaatti argamu jechuudha. Side isa maddii isaa. Kanaafuu opposite side isa kamidha? Ishee kana ta'a jechuudha. Kana jechuun AC otoo hin taane AB over BC ta'a jechuudha. Kana jechuun taanii isaati jechuudha. Taanii kofa C. Taanii kofa C jechuun opposite side over hypotenuse. Opposite side kofa C kanaa immoo kunoo isa fuulduratti argamu kanaati jechuudha. Kan fuulduratti argamu AB dha. Side AB dha. Kan maddiitti argamu eenyudha? AB otoo hin taane BC ta'a jechuudha. BC. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa haaraatiin illee viidiyoo isinii dalaguu hin danda'a jechuudha. The above trigonometric ratio sine A, cosine A, and tangent A are abbreviated as sine A, cos A, and tan A represented. Egaa yeroo abbreviation isaatiin gabaabsitanii yeroo barreessan sine A jechuun bifa kanaatiin keessu, cosine A jechuun cos A jettu, tangent A jechuun immoo tan A jettanii bakka buustu jechuudha. So the trigonometric ratio of an acute angle in a right angled triangle expresses the relationship between the angle and the length of its side. Anjena trigonometric asirratti akkuma nuti ilaalle trigonometric ratio acute angle jechuudha. Asirratti isaan kana kan nuti ilaalle acute angle yeroo jennu gaa digriin isaa 90 fi isaa gadi kan ta'e jechuudha. Angle fi length isaa hariiroo isaan gidduu jiru kan nuti waliin ilaalle jechuudha. As keessatti hariiroo angle fi saayidiin waliin qabu ilaalaati kan nuti turre. Asirratti akkuma amma waliin ilaalle example kana mee ilaallume. Find the trigonometric ratios sine, cosine, and tangent for angle A in the following figures. Egaa saayinii, kosaayinii, taanjentii trigonometric ratio barbaanne jechuudha.
kan aangilii A yeroo barbaannu trigonometry ratio isaa saayinii isaa yeroo barbaannu saayinii jechuun opposite side over hypotenuse dha. Aangilii kanaaf egaa oppositii kan ta'u isa kamidha? Aangilii kan A kanaaf jechuudha. Fuuldura isaatti kan argamu jechuudha. Saayidii isa kana jechuudha. Saayidiin inni kun immoo meeqadha? Tokko jechuudha. Hypotenusiin immoo kamidha? Radical 2 dha. Kanaafuu saayiniin aangilii A 1 over radical 2 1 over radical 2 ta'a jechuudha. Koosii isaa immoo yeroo barbaannu koosii jechuun immoo saayidii isa maddiiti jechuudha. Kan kufa kanaa saayidii isa maddii. Saayidiin inni maddii meeqadha? Tokkodha jechuudha innis. Tokko irra hypotenusiin immoo radical 2 radical 2 innis 1 over radical 2 arganna jechuudha. Taanii jechuun immoo opposite over adjacent dha. Inni immoo 1 over 1 dha. Oppositiin aangilii kana isa kamidha? Kun isa fuulduratti argamu kanadha. Aangilii kana fuulduratti kan argamu saayidiin isa kamidha? 1 dha. Adjacentiinis kun 1 dha. Kanaafuu 1 ta'a jechuudha. Kan biirra jiru immoo haa ilaallu. Saayiniin kan aangilii kana maal ta'a? Sign of angle A. Sign of angle A fuuldura isaatti kan argamu jechuudha. Radical 3 dha. Radical 3 over 2 ta'a. Hypotenusiin ishii kana waan ta'eef jechuudha. Itti aansuudhaan immoo koosii. Cos of angle A maal ta'a? Inni immoo koos jechuun immoo adjacent side over hypotenuse side. Adjacent side immoo ishii kana ta'a jechuudha. 1 over 2 ta'a jechuudha. 1 over 2. Taanii aangilii kanaa immoo maal ta'a? Opposite side over fuuldura isaatti argama waan ta'eef jechuudha. Opposite jechuun aangilii sanaaf kan fuuldura saayidii fuulduratti argamu jechuudha. Kanaafuu radical taanii aangilii A jechuudha. Radical 3 over 1 kana jechuun radical 3 ta'a jechuudha. Asirratti akkuma argitan kunoo arganneeti jirra. Akkuma argitan hunda isaayyuu solutionii isaa irratti isiniif kaa'eeti jira kitaaba keessan irratti. Itti aansuudhaan immoo exercise 5.3 ilaalla. Innis illee maal gaafata? Akkuma amma hojjechaa turre example irratti hojjechaa turre gaafata. Find the trigonometric ratio, sine, cosine and tangent of the angle A for each of the following right angle triangle. Asirratti egaa kan aangilii A nu gaafata. Trigonometric ratio isaa. Aangiliin A asii isa kanadha. Asii isa kana aangilii jechuudha. Kan isa kanaa immoo isa kana. Kan B irra jiru jechuudha. Kan C irra jiru immoo isa kanadha. Egaa asirratti saayinii kanaa yeroo barbaannu opposite side over hypotenuse dha. Opposite sidein aangilii kanaa kamidha? Opposite side jechuun egaa isa fuuldura aangilii sanaaf fuuldura isaatti kan argamu jechuudha. Saayidii fuuldura isaatti argamu eenyudha? 12 irra hypotenusiin immoo 13 dha jechuudha. 13 12 irra 13 ta'a jechuudha. Taaniin isaa kosaayiniin isaa immoo maal ta'a? Kosaayiniin isaa immoo 5 over 13 ta'a jechuudha. 5 irra 13. Maaliif ishiin kun maddii isaatti argamte jechuudha. Saayidii maddii isaatti argamtudha. Kufa kanaaf maddii isaatti kan argamu eenyudha? Saayidii ishii kana. Saayidichi immoo meeqadha? 5 dha jechuudha. Saayidichi immoo 5 dha. Taaniin aangilii A immoo maal ta'a?
inni immoo opposite over adjacentidha. Oppositiin eenyudha? 12 irra 5 jechuudha. 12 irra 5 jechuudha. Kan B immoo yeroo ilaallu angilii kan isa kanaa ilaalla jechuudha. Saayinii angilii A yeroo barbaadan saayinii angilii A opposite over hypotenuse jedhamti jedhe. Oppositiin eenyu ta'a jechuudha? Fuuldura isaatti kan argamu eenyudha? 6dha. Kanaafuu 6 irra hypotenusiin eenyudha? 10dha. 6 irra 10 kana yeroo salphistan lamaan meeqa? 2 3 2 5 3 irra 5. Koosii isaa immoo ilaalla. Angilii A. Koosii angilii A. Koos jechuun immoo adjacent over hypotenuse. Adjacentiin kofa kanaaf isa kamidha? Kana ta'a jechuudha 8. Kanaafuu 8 irra 10. Kana yeroo salphistan lamaan 4 2 5. Kanaafuu 4 irra 5 ta'a jechuudha. 4 irra 5 koosiin angilii kana jechuudha. Taaniin isaa taaniin angilii A maal ta'a? Opposite over adjacent jedhamti taanii jechuun. Oppositiin 6 ta'a jechuudha. 6 irra 8 kana yeroo salphistan 3 irra 4 ta'a jechuudha. 3 irra 4. Kan seerra jiru immoo yeroo ilaallu kan kofa kanaa kan kofa A jechuudha. Saayiniin kofa A maal ta'a? 2 over 2 radical 5. 2dhaan bada maal ta'a? 1 over radical 5 ta'a jechuudha. Koosiin isaa immoo cos of angle A adjacent over hypotenuse. Adjacentiin immoo 4dha jechuudha. 4 over 2 radical 5dha. Asii kun yeroo salphistan 2 over radical 5 ta'a jechuudha. Taanii isaa immoo taaniin angilii A opposite over adjacentidha. Kanaafuu 2 over 4 kun maal ta'a? Yeroo salphistan 1 over 2 ta'a jechuudha. 1 over 2.